kilaba Chelsea Makaalo Mudrik qoricha humna namaaf si'eessu fayyadamuunsaa mirkanaa'eet kan jiru. Taphataan kun Chelsea keessatti saffisa olaanaadhaan taphataa beeknuudha. Lammii Yuukireenii onkoloolessa darbeedha qaama isaa keessatti qoricha fayyadamuunsaa akka hin oolle wanti mul'isu jiraachuun ifoomee kan ture. Sanaan booda FA'n England qorannoo irratti gaggeessaatii kan ture. Qorannoo gaggeeffamaa ture kanaan gaa qoricha ittiin shakkame kana fayyadamuunsaa mirkanaa'eet kan jiru. Kana wal qabsiisuun FA'n England dhimmicha erga beekseen boodattiin kilabiinsaa taphoota irratti akka inni hin hirmaanne adabuusaa ifoomseeti kan jiru. Taphataan kun ammoo ani waan tokko illee hin goone dogoggoran hojjedhe tokko hin qabu waan an dhagayeettiin baay'ee rifadhee tan jira jechuudha yaada isaa kenneet kan jiru. Egaa kilabiinsaa Cheelsiin yeroodhaaf tapharraa akka dhorkee beekseeti kan inni jiru. Taphataan lammii Yuukireen Makaalo Mudrik beekaa qoricha dhorkame kana akka hin fudhannes kilabichi harkarra qabee dubbateet kan jiru. Cheelsiin ibsasaa kana keessatti egaa kilabichis ta'e taphataan maqaan isaa bifa kanaan kaa'atee jiru Mudrik qaama dhimmi ilaalu waliin dhimma kana qorachuudhaan adda baasuu irratti ni hojjetu jechuudhaan dubbateet kan jiru. Taphatichis taphoota liigichaa shanan as dhiyoottiin taphatan irratti hin hirmaanne hanga ammaatti jechuudha. Enzo Maresca leenjisaan Chelsea taphataan kun sababa miidhamaatiin hin hirmaanne jechuudhaan kan isaan dubbataatii turani. Kanaan boodas sababa adabbiidhaan wal qabatuun taphoota irratti akka hin hirmaanneedha kan himamaatii jiru. Mudrik dhimma kanaan wal qabsiisee qoricha dhorkame kamuu akka hin fudhanneedha kan inni toora marsariitii isaa irratti maxxanse. Wanti jedhame akka isa naasisee dubbatee jira. Kan yaada kana kan kenne Mudrik akkamiin akka ta'e wanta beeku hin jiru waan dogoggoraa tokko illee ani hin raawwanne jechuudhaan dhimmicha dubbateet kan inni jiru. Dhimma biraatiin FA'n England oliyyannoo Tottenham Hotspurs adabbii taphoota torbaa Rodrigo Bentancur irratti darbe mormuudhaan oliyyannoo galfateeti ture jala kufaa taasiseeti kan jiru. Taphataan lammii Uraagaay Bentancur jecha sanyummaadhaan wal qabatu hiriyaa kilaba isaa Son Heung-min irratti dubbateera jedhamuudhaan kanaan dura kan taphoota torbaaf akka adabamu murteen irratti hin darbeem. Gaa yeroo gara biyya isaatti malee turetti miidiyaa Uraagaay waliin turtii taasise irratti warri Kooriyaa hunduun wal fakkaatu an fooyituu Son Heung-min osoo hin taane kan mucaa eessuma isaasii arguu hin danda'a jedhee miidiyaalee waliin turtii taasise jedhamuudhaan adabbiin kun kan irratti hin darbe. Jechinni dubbate kun sanyummaadhaan wal qabate jedhamuudhaan adabbiin kan irratti hin darbe. Kanaan wal qabatee kilabiinsaa Tottenham Hotspurs oliyyannoo galfateet kan ture. Bentancur jecha kana dubbachuu isaatiin jechi inni dubbate kun taphoota kana hunda adabsiisuutii hin qabu jechuudhaan Tottenham yeroo sanattiin oliyyannoo kan gaafate hanga ammaattiin taphoota torbarraa 5 irrattiin taphataan kun adabbii isaa xumureet kan jiru. Kanaan booda tapha Manchester United waliin gaafa kamisaa waancaa Kaaraabaaw taphanuusa xumuraatiin qabu. Akkasumallee Premier League England ammoo Liverpool waliin qabu irrattiin taphataan kun akka hin hirmaanne adabbii isaa akka mirkaneesseedha FA'n England kan inni beeksise. Taphataan duraanii Juventus Bentancur sababa adabbii isaatiin taphoota biyya keessaa qofa waan ta'eef adabbiin irratti hin darbe kun taphoota liigii Awurooppaa irratti garuu Tottenham bakka bu'ee hirmaachuu akka danda'u himameeti kan jiru. Dhimma adabbiidhaan wal qabatuun taphataan Wolves Maatiyaas Kunnaan amala badaa mul'ise jedhamuudhaan FA Englandiin adabbiin irratti hin darbeeti kan jiru. Sanbata darbe tapha Wolves gool 2-1 Ipswich Towniin mo'atame irrattiin taphataan lammii Biraazil Kunnaan goolii walqixxeessituu galcheet kan ture. Haa ta'u malee erga goolii kana galcheen booda sochiin inni mul'isaatii ture amala badaa jedhamuudhaan FA'n England qorannoo kan irratti taasisuutii eegalee. Kanaan alatti taphataan kun erga taphicha raawwateen booda suuraawwan ba'an irraa ilaaluun akka danda'amettiin namoota nageenya taphichaa kabachiisuudhaaf istaadiyeemii keessa jiran waliinis walitti bu'ee fuula isaanii irrattiin miidhaa qaqqabsiisaa akka inni ture suuraawwan mul'isan ni jiru. Kanaan wal qabatee taphaticha adabbiin akka irratti hin darbeedha kan himamaatii jiru. Taphataan lammii Biraazil Maatiyaas Kunnaan Wolves barana ga'umsa gadaanaa mul'isaa jiraatullee malee dhuunfaa isaatiin taphataa ga'umsa fooyyaadhaan imalaatii jiruudha. Taphataan kun adabamuunsaa inumaayyuu leenjisaa isaas kilaba haree
Wolves keessattiin ammallee rakkoo jiru sana garaan cimsuu akka danda'udha kan himamaatii jiru. Taphataan kun taphataa murteessaa kilabichaati jechuudhaan miidiyaaleen hedduun afarsaatii kan isaanii jiranu guyyoottan lamaan ittaanan keessattiin oliyyannoo isaa kan hin galfanne taanaan adabbiin kan irratti hin darbu akka ta'e FA'n England ifoomseeti kan inni jiru. Dhimmuma biraatiin Wolvesiin dhimma wal qabatuun leenjisaa qaxaruudhaaf Wolves hojjetaatii kan inni jiru. Egaa kilabichi bara kana ga'umsi inni liigichaan mul'isaatii jiru baay'ee gadaanaadha jechuun ni danda'ama. Premier League England keessattiin taphoota hangoonaattiin taphatee 16 irraa taphoota 11 kilabni kun mo'amuu isaatiin wal qabatee Gary O'Neil hojii leenjisummaarraa kaaseetii kan jiru. Bakka isaanii buusuudhaaf ammoo leenjistoota garaagaraa barbaadaatii kan ture. Leenjistoota adda durummaadhaan kaadhimaman keessaa lammiin Poorchugaal Viitor Pereeraan keessattiin ni argamu. Leenjisaan kun leenjisaa kilabichaa ta'anii gara England dhufuudhaaf waliigalteerra akka ga'an BBC'n gabaasa isaa keessattiin qabatee baheeti kan jiru. Viitor Pereeraan Wolves leenjisuudhaaf waliigaltee ji'oota 18tiif turu akka waliigalanidha himamaatii kan jiru. Leenjisaan kun lammii Poorchugaaliin kanaalattiin kilaboota Awurooppaa garaagaraa keessattis taphachuudhaan leenjisuudhaan muuxannoo nama qabanudha. Kilaba Saawudii Pro League Al-Shabaab leenjisaati kan isaanii turani. Kilabichi bara darbe sadarkaa 8ffaadhaan akka inni xumuru gargaaraniiti kan jiranu. Egaa lammiin Poorchugaal Pereeraan kilaboota Awurooppaa keessaa kilaba biyya isaanii kan ta'e Poortoo akkasumallee kilaba Olompiyaakos leenjisuudhaan nama muuxannoo guddaa qabanudha. Umuriin isaanii 56 irratti kan argamu. Pereeraan kilabichi rakkoo keessattiin kufe keessaa baraaruu akka danda'an himamaatii kan jiru. Tapha dilbata dhufu Wolves Leicester City waliin morka turrattiin leenjisaan kun tapha isaanii jalqabaa akka hirmaatanudha kan himamaatii jiru. Egaa Wolves taphoota 16 bara kana taphate keessaa 11 mo'atameeti kan inni jiru. Kanaan booda dhugumaan leenjisaan kun kilabicha baraaruudhaan liigicha keessaa akka inni turuuf ni gargaaru kan jiru gara fuulduraattiin kan eegamudha kan ta'u.